إسلام تاني رب الرجل من ناقوس جتني متى تكن يتوتنان عادة سليجيا رب سين أنجان أني سمّا تجنا رب سويتين ديته أجرتي علي جم ما كون نديته إنسان نفس دي بكتكن نتوماني أجنا تومان يارون صلاة رجيرولة أكمل صلاة جنين صلاة كسرتلة نديته جو أبصار غسون وين ما قلت مي ربي سنو سودادا نمني إسلاما نمني أورومو مالك أفجتشا هذا تيتي نكس جيني رب ما سنو سودادا مرجعها إنا لله وإنا إليه راجعون يارون أكيد ميجون يارون في أمم مالك سنيجام بسبب يارون سانا كسينا تومان وفاتا في وهم دكتين ديسه ديمه يارون أكيد قبل شرابة جابوني خلنا كابا جابوني كامك جاو جوال الرفاية جرا mana araba hotel senetin hotel sama mana araba titi aci zeta nyata nggo dangka naran nakani ajo zeta nyata nggo dangka naran nakani surab kerja kesini rabu kesang kamar anak rabu kau di tin delaga cu dabe ti rabati meka ci se jon ci se gafa so yaron olbe tu padalle dirre la garre ti kana kana fajira amma daballe beita ti dirre safa ke sana dofe aka jabati tinas gara tor warri akka yeroo duraati waa hundana godhe uffata hundana godhe oda bultum kanaafi najib anwar tokko maarif keessa jirani isaani warri akka ajaa'iba na gargaarina bira dhaabbatee jechuudha. Wai. Suuraa isaanii ni qabda gara sana. Takkittii mutu godhu takka. Suuraa isaanii ni qabda. Suuraa isaanii akkasitti hin qabu. Suuraa isaanii. Maqaa isaanii qabu. Oromoo biraatti fakkaata bahu maqaan isaanii eenyutti? Ali Jimmaa. Kan Ali Jimmaati kaanis obsaa gursum jedhanii akkasuma yaaman. Okay, obsaa gursum fi Ali Jimmaa warri gaaraa ni beeytanii odaa bultuu ni beeyta gara kana guutak. Namoota 66 maqaan namni jedhan keessaa nama tokko isaan kunniin beeku dabbal. Suuraa waabtiifillee dabbaaliifillee ergeetiin jira suuraa Ali Jimmaa ergeetiif hin jira isaan lachuutiifu. Goobas na ergaa ayyee. Guutak risaan galchaa. Namoota 66 maqaan isaanii na bira jiran keessaa dabbal. Risaan galchaa. Oke, dubar Alamuddin. Oke. Dubar. Dubbadha nama dhuga. Ayya. Nangarjin nambusi takka dubbadha. Ayya. Dubar. Anis dhageeffadhu amma nama hawaalaa buufatee dhufe dhageeffadhu ani amma waan takka dubbatu jama. Nama hawaalaa buufatee dhufan. Eenyu hawaalaa nan dhageettanii yoo na gaafattan nama amma dadarjaamu. Nama amma dadarjaamu yookaan namni kuma lamaan kana keessa ni jira yookaan ammoo namni si beeku ni jira. Ila amma tusee mabara nama miskiinatti dhiibu jira naan jedheen gadee jechuudha. Dhageeffadhu Hussein Mamara jechuun amma dadaree jennaan baarraa miskiinatti dhiibu jira naan jee. Dhageeffadha amma dadaree sun ila ammaatti daawwanaa dalagu jira. Lammaffaa Hussein Mamara ammoo kanaan jee sagalee isinii fiduu hin danda'a. Ganaa waa hedduu dalagu taanaan jee. Dhageeffadha ganaa waa hedduu dalagu ta'a. Ganaadhaan gartee miti feemasa gartee akka asliitii miti mubaarak miskiina kanaan ta'u taanaan jee. Sagalee isinii fiduu hin danda'a. Isinii galee? Dhageessanii mi? Maktaba ajaa'ibaatti tolfadhee. Ali Jimmaa jechuun maktaba ajaa'ibaatti tolfadhee boota ajaa'ibaatti tolfadheetiin ganaa miskiina haadara. Ali Jimmaa nama kana dabbal. Namni hawaalaa irraa buuse immoo gurbaa kana. Uummanni harku qo'ee guutaa kan hin guddisaa qo'ee kanamatti. Dhageeffadhu namni hawaalaa irraa buuse isinii dalaabadha. Nama hawaalaa irraa buuse jechuunis. Kun Ali Jimmaa kajaan kana tokko dhiiga Oromootu jiru. Lala gara kee. Suuraa isaanii isinii maxxansa. Thank you. Okay, tidis. Akkasimi. Okay. Nama kana hawaalaa irraa buuse. Nama kana namni beektan. Nama kana hawaalaa irraa buuse. Dhageeffadha. Namni hawaalaa irraa buuse nama kana. Okay. Namni hawaalaa irraa buuse jechuudha. Eessi gara jarru kun. Eessi gara isaan. Gurbaan isin na gubbatti harkaa hirtan kun kan nama dheengaddaa ajjeesu. Ati jira yaani garuu dhageeffadha alaa nama kana hawaalaa irraa buuse namni nama kana beektan jechuudha. Ammatiin nama jaamu. Galee jira inni kun galee jira amma. Warra isaati inni odaa addanaa baas. Yaa isa kanaan irraa buuse ummaatiin talaara sareeyee jechuudha dhageeffadha. Ummaatiin talaara sareeyee. Ummaatiin talaara saree maallaqaa kana keessa moo keessa jedhame sibiilatti qarshii kumaa furtuu ta'e irraa buuse. Akkaawuntii kuusaa mujaam turetti. Okay, thank you. Fayyadee. Okay, kamucaa argee jeesse kun hojii maa inni abdii. Akka Kamucaa argee jeesse kun Ali Jimmaati. Wanni waan kana jeesse maqaa Jimmaa kanallee fayyadamuudhaaf dhiifama. Dhaggeeffadhaa isiniif hima. Dirqama akkuma itti seeyamni ni yaamna rakkoon qabu lakki. Laal akkuma itti seeyamna sani yaamna nuti. Ali Usman. Yoo maqaan isaa Ali Jimmaa jaametti yaamamu jiraate akkasuma yaamna. Yoo maqaan isaa Ali Jimmaa jaametti yaamamu immoo akkas jennee yaamnu. Mucaa dheengadda du'e kana namni makiinaa irraa buuse odaa kana laa odaan maan tana na jalatti argitan kana. Mucaa dheengadda du'e amma dheengaddis ijoo kun kalee duraa beekadhu. Mee firri mucaa kanaa eessi gira guutaa mucaan kun firri qabaa firri isaa mul'ate. Waan fagoo sitti hin fakkaatin kalee dura tan isin jirtu dheengadduma tana jechuudha mucaan ka du'e kan mucaa sana jeese isa kana.
harka isa kanaatiin diimu mucaan harka nam takkaa jiru osoo hin ta'in harka isaa qofaan. Okay, fayyana de koy gasara to kutakka. Mucaan du'e kun argatee firri mucaa kana mul'ate. Firri mucaa kanaatiin miti maatiinu taajira taa'u jira mucaa kana. Okay, hayyee mucaa du'e kana jechuudha. Mucaa du'e kana maatiin taajira taa'u jira viidiyoo waraabanii mucaan kun argeerra. erganiif Kaduu sura isa argeerra. Odaa kottu as deebi. Odaa Illeen deebi sabrii kutakka akka dabaasetti haayimu odaan. Odaa ol baasaa kutakka. Okay, odaa kutakka deebi. Jara keenya. Kutakka na obsi risa kutakka na obsi. Awwa kamitti lama godha sabak. Akkana kun tolfadheetiin jira akkana adiisa ulee. Gootee Hayyee. jirta. Gara keenya gaa eega lubbuu wal baasuu taate sirriitti dhageeffadha. Waraana gara keessaa nuti isin qabna. Okay, odaa akkamitti yoo mucaan san? Odaa mutii jirta. Isaaf rabbi rahmata haa godhuuti. Inni beekee haasduu silaa inni du'aadha beekee. Hayyee. Ani wanni hin gaafadde ijoollee gartee isaa wajjin mana tokko ba'an gartee. Saniin gaafadde ammoo sawwaan illee buusinaan hin jenne ani ijoollee nama sadii jira. Tiyyataa dhufte ta'u baaraa dhufte sawwaa qotiin kun sanitti daane. As fidanii ijoollee hawaalaa baate tana guyyaa san konkolaataa afuriitu dhufe jechuudha. Afurin akkasitti maatta deebisaa beekadhu. Akkasiin mucaan kun du'aadha. Aboo mucaan eessatti du'e? Mucaan anaatu mana tokko hojii beekee ogguchi bo'aati mucaan miilma isaatiin seenee. Mucaan makiinaa jechuudha. Haa ta'e guufii hangartee inni isaan kan lubbuun jiru fe'anii beeku. Hayyee. Kan lubbuun jiru fe'anii. Hayyee. Dabbal seeraan gaafadhu maal taanaani kan dhoomee maal taanaani. Inni jiraatee. Mee kuna kana keessaa qaara bu'uumi sunu mesuudhaadha tartiibaan osoo naara isaa kinaaf soku takka. Hayyee. Sawwaatichi kunis isallee buusinaan jenne qabrii qabdanii qofa jee laali ganama isaa kudha tokko tanaa gachiisa sa'aatii lama sadii irra dhufa sawwaayini kuni achiin aboo mucaa kana gartee hindi ijoollee achi wajji baasaniisiin waliin nama lama buusee namni jakatana seenee dhufe beektaa mana seenu ni sodaatanii as waata kan jiruuti waan biraatii miti gartee namni inni silaa gartee waan beekeen dubbatu namaan hin waan kanaati namni gartee waan kana baramu malee isin awwaalamu isin tanuma isin gaafatu fi qoonqoo isin nyaatanii haadhi kadhaa jeetti bishaan kannee fi ammaa seentee ijoolleen achumaanuu baddee sanummaanuu sodaattee asumaa seenu gaafadhe viidiyoo jira. Viidiyoo jira addaan baaseetiin gaafadhe eessaa mana alii jimmaati bakki turres mana alii jimmaa bira hayyee mucaan isa biraa beemi maallaqa buusee buusee meeqa buusee anas 100 buusee innis 100 buusee hayyee. Akkasii waan san viidiyoo irraa waraabadheetiin qulqulleeffadhee alii jimmallee yeroo san bilbileetiif hin ture jechuudha. Asitti gartee nama guddaa. As galatti hin boo'inaa taasisaa gola warra seera boo'ii gurtan hadaraa rabbi hin boo'inaa. Hayyee. Hayyee. Warra asii kanaanillee ga'ee mucaan kunis awwaalamuu qabu irratti walii gallee mootummaa beeksifnee isa san tallaajaa geessinee jechuudha akkasitti. Fayyaan adeela. Okay. Hogguta gabaabaa kiyya galatoomii bakka nu keessa jiraatte mucaa kana eenyu qabee eessa qaban maaliif qaban? Akkamitti isaan harkisee nu hin deemu mucaan? Akkuma nama tokko inni dalagatuma biyyaa bee baara irraa gubuu gartee nama warra ifitti irraa abdii hin qabne dallaala seenne hagamaa kafalatee lafa deeme inni bu'ee lafa deeme kararraa qaban. Oi asirratti hogguta laal odaa kiyya waan takkaan adda baasuu barbaada. Ani Saudii tanaa lamaan deeme an dabbaa lataa gartu kun hogguta ka Jabuutii hogguta ka Basaasoon hin deeme. Ani fira Saudii hin qabu waa hin qabu tawakkalatumaan hin deemee hanga silaa deeman deeme achi booda akkaan ta'e waan isin gaafachuu barbaadu. Namni hedduun akka amma komentis godhu jiranitti akka ammaa simu jiranitti afaan baharaarra dhaqanii nama fuudhanii naan jedhan. Ani waan isin adda baafachuu fedhe warruma biyyaa dhufe kanaatu warruma biyyaa dhufe kanaatu waan hawaalaa qabuuf dallaala barbaadatee harka seenee hawaalaa buusitti ijoollee tana cafaqaa jira immoo namuma miskiina doonii irraa bu'ee hawaalaa hin qabne hafira fuuldura abdii waan takka hin qabne sobaniitu marka fi naqatanii booda hawaalaa gaafatu jiran bakka tanarraa kaasee danaa baasii mucaan kunis akka inni harka isaanii seenee wajjin. Kan ammaan tana waan gartee yeroo ammaa tana keessa deemamu jiru anaatu siima amma tareefu obboleeyyi teenya sanii fi abdii harar garleen jedhanii gochisan ni jira ni jira garuu gocha kana dura itti fayyadamaa turan gaafa gartee magaalaa atakka keessa jiraatan gartee. Meeqoo isi ogutak baala gidduu naa kaa'i Nuraddiin si deebisa ogutak takkitti ol deebi
isin sun isa wajjin waan tokko namatti kan taate takitti ol deebi takka takka barreeffadhu bokuta kan abs Ilaal dabbaal kiyya. Haya. Oggita kadhiifama naa godhaadha. Jidduutti waan isin qabii yoo daqiiqa takka. okay koy bakka tanaa qulqulleessu kaa nama hundi gurraa seentu dubbiin tuni dubbii mucaa Kana na adda sini basa. kana farki maano si waan ta'e ayya dana bas itti mafayya amma jechuudha dhugaadha. Ijoolluma gartee maallaqa dhabde tana yookaan ta maallaqa sangata ko buufate tana gartee maallaqa isinii jaamnu jedhanii sobanii dhugaadha. Baararraa akka nama guyyaa dooniin buutanii beekan dhaqanii achi ijoollee tana sobanii dhugaadha. Akka nama lafee deemu jedhanii jawwaala qaba nam tokko isaan keessaa kan warri ergan kun. Harfatti ijoollee tana isaan kanarraa walii wanni jecha makiinaa takkaa lama dabarsaa akkasitti aboo lafayyaa nuti maallaqa nama sadaqaa namaa kan karaa kaanamuu ni beeytanii. Kumumata kalamaa tanaan hanga magaalaa tanaa nama geessan jedhanii inni silaa gartee ergamee dhufe kun shawwadee jechuudha ijoollee tanaan as yookaan hattuu jiraatii bakka tana hanganaan dabara jedhanii harfa akkasiitiin baasnee eegata kachi dhaqee ulaa cufate ulaa banuun hin jirtu hanga gibbii jaraa seenutti warra akkasii daawwitii hunda mataan daakee beellee jira jechuudha akkas ture duraanii. Amma immoo amma maal godhan amma inuu jechuudha gartee maallaqa gartee duraan reyaala 200 kannaniif jechuudha baasa akka fidu kana amma immoo araba barsaniiti arabni humnaan naqee jechuudha amma sobaan akka durusan hin jirtu namni duran qaatak dhufee akka isa qoonqoodhaan sobamee seenaa ture amma immoo baararraa bu'ee namni rukkaaba baararraa bu'ee nu bilbilee makiinaa koru dura warra hawaalaatiitu bakka hawaalaa san seenee jechuudha amma humnaan fuudhu eegalan jechuudha humnaan kana ku jiran amma. okay fayyaadi Hawaalaa qabaatanii hangana sirraa dabalachuu barbaade bakka tanattis naa qabadhu kennu. okay ayyaabdi namni waa qabu durumaa lafan deemu warrummaan hawaalaa seenu kun nama waan qabne yookaan ammoo ganda keenya lammadan dara rujee warra gartee ijaaba dhaatee deemus jira kayoo fedhan gaa maariffaa dhufee asii seena juus jira isaan kan lafa deemnaan alaa kulli yaalii amma namnummaan fedhan dabru nuttaa jechuudha mootummaan irra guddaa kana mana ku jiru amma. okay Nuktaa kanarraa Ilaal dabbaal kanarraa maallaqa barsiisan. Dabbaal wanta Kanarraa maallaqa ilaal wanta akka tanatti dhibba dhibba lama ijaabanii fi ijoollee mamnuu aminaan deemu jedhanii walitti qaban jechuudha. Irra guddaa okay ayya mootummaan kana ku jiru amma. Mooy takkitti oggita kalaal laal dabbaal nama kana hawaalaa qabaachuu baate yeroo ammaan tanaa keessatti ilmoon namaa takka bahararraa buutee miilaan magaalaa takka ol seenuu hin dandeessu mootummaa qabeetti gad deebisa yoo arkiteesi yeroo amma jiru tanatti ilmoon namaa takka meeta bahararraa bu'eetiin nagayaan magaalaa takka ol seene jettu haa jiraattu amma ilmoon namaa guutuun 200,000 buufattee illooyte kadu'ee fi jiraate jidduu achi malee tokko hin jiru. Hawaalaan tun bakka lama ammas. Tangartee fi ameetillee dhufne dhugumatti yeroo takka hundi keessa warra isin jirtanii waan diimtuu tiktokiin isin garsiise tana tuqaa takka hundi keessanuu baraalli mana kanaa haa ba'u waan diimtuu tiktokiin isin garsiise tana tuqaa warra keessaa qabdan takka takka qofa isinuu isin dartu waan ta'eef hayyee qoy abdii argee bakka tana adda baasime. Iyyee laal dabbaala ilmoon namaa takka hawaalaa qabaachuu baatte ilmoon namaa takkittiin bahararraa buutee karaa bosaasootiin magaalaa takka ol seenuu jirtu hin jirtu tokkoffaadha maaltu qaba ijoollee santu sossobee mana hawaalaa kan keessa lammaffaadha makiinaan maddii deemteeti kottaa isin gargaaraati hanga magaalaatiin isin ol dhagaatee fuutee gibbii sanii darbisa sadaffaadha heellaa yamaniidhaa karaa san jiru guutuun isaatu heellaa yamanii karaa san jiru guutuun isaa ilmoo namaa takka ol dabaluutti hin dhiisu bakka san dirqiidhaan yoo isaan didan afaan qawweetiin fuudhee achi gad deebisa waan taateef ilmoon namaa takka yeroo ammaan tanaa dhagayaan hin dabruutti hin jirtu. Okay, takitti maal jirti? Dabalee yaa? Nama tokko 400 suudiitti irraa bitan. Nama laal eegaa attoonni kasi karaa irraa guuree fixe booda yaani sawwaaqotiin tun sossobdee makiina guurratti. Sawwaaqotiin tun gijaa makiina guurratte bari yoo xiqqaate magaalaa takka magaalaa seenan takka gartee hangasuma takka deemaan malee hedduu hin deemuun nama takka meeqatti irraa bitaa 400 irraa bitan. Isaan araba balleessanii jechuun nama takka 400 irraa bitatan. Isaan meeqa irraa buufatan 200 150 130 akkas wanni isaa irraa buufatan. Fayyaadee jechuun na dhaabi. Okay, qoyaa du'a mucaa kanaa qulqulleessinu oguu takka. Okay, odaa. Okay, mucaa tumanii ajjeesan akkamitti deemu mucaan hoggaa duusan. Du'a mucaa irra deemu oguu takka. Odaa muutii irraa kaasi. Odaa mi'ootii irra jirta odaa bultuu mi'ootii irra jirta. Dhugaan dhuguma qabdii mucaanii. Alii Jimmaa kun dheetee eegas irraa baay'ee natti dubbatee ture ammoo garuu akka amma guyyaa 3-4-5 torbee taa'ee kanaa miti namni torbee taa'ee sanii miti jechuudha. Janaazaa isaa kanarra injireen fuula isaa kanarra yaatuun hooma geessi.
akkasitti akkamitti amma mucaan harka isaaniitti du'e moo rabbuma ajjeese? amma ta mucaadhaa sanii nuti jala jirra qulqulleessu jirra amma harka mootummaa jira asammaan tana warra dura bu'aa Oromoo ni jira itti goonee jechuudha gartee isa qeebalchifnee inni mootummaa geesse amma halee miti dheengaddalee bilbileetii jira waan sana. Habiba shariidhaan qulqullaa'ee jechuudha gartee. Qoy guutaa kan dubbataa qoy waan guddoo fi lafa sakaa addeenaa obsi. Qulqulleeffamee gartee waan jireen. Risa masulummaa guddoo sadii jira obsi guutaa. Hayyee itti fufi. Hin boo'inaa fi komentiin hin cufaadha. Addabaafamuudhaaf waa hunda xumuru jirra. Okay, qoy waan si gaafadhu Risa Oda. Mucaan sun qaamarraa tumaa ni qaba moo hin qabu jeen gaafadhu Odaa kana. Qoy guutaa. Ali Jimmaa masulummaa isaa maali lafa sanitti? Ali Jimmaa maali hojiinsaa? Ali Jimma mana qaba nama ilmoo qabu jaartii qabu achi akka nama tokkotti inni sawaala dalaga durillee nama jala dalagaa turu amma dhuunfa qaba isin beekuun mana takkittiini. Takkitti Ali Jimmaa ni beektaati? Hin kufin awra komentii yaadellam rakkoon qabudis. Baniif hin boo'in agaruu komentii ilaalni taaptaap godhaa guutaa kamee kumme. Taaptaapi miliyoona seenaa guutaa ka dafa. Okay, Ali Jimmaa yoo beekte maal dalaga inni? Mee fiidoo nu bari nutti. Qoy oli si guddisa. Qoy amma Ali Jimmaa irraa kana gata barbaanne isaan hundaa'u. Okay. Ali Jimmaa kan namarraa dubbachaa jirru kuni kan mucaa argee ajjeesse kuni hamma suuraa isaa agartan kana. Suuraa tan hundi keessan iskaraasheetii godhadhaa jawaala keessa kaayadhaa maxxansa. Mucaan godina Harargee bahaa dhaggeeffadha. Mucaan godina Harargee bahaa gaara mul'ata magaalaa dhiiraati mucaan. Okay, jara keenya dhagaa warra selgi. Aanaa Guroo. Keessan Oromoodha. Waan isin gochaa jiru hin boo'inaa. Yoo isin asgala boochan tikkaa kennuu dabaa. Mucaan kun manaallee nu harkaa dulloomaa. Hin boo'inaa taaptaap koppiliin godhaa yoo dadhabdan immoo taa dhageeffadha. Takkitti wajjin haasaa godha. Nama lama tollaa jira amma. Nama lama. Okay, ayyee. Takkitti natti himi Ali Jimmaa waa'ee isaa natti himi. Ali Jimmaa nama gala dalaga moo dallaala moo waraana moo ifiifuu dhaabbata qaba. Awwalaaf Hussein Maabaraa ila dalaguu ture. Okay, qabadhaa dubbiin mucaa kanaa Hussein Maabaraa irraan fakkaattu. Hayyee. Ammaa fi immoo dhuunfa dalagan. Edaa eenyu bira jira Hussein Maabaraa bira jira. Eessa waliin jiran rafat waliin jiran isaan lachuutu nama ichi jiruutu dawwalee naa hime bakka inni jiru hunda. Okay. Lakkoo isaa san bakki jiranii. Okay. Lakkoo sagara sadi nuuna kan amma nama san warra achi jiru sanirraa. Warri na dubbisee miseen jara wanni isaanirra naa dawwalan ani immoo raqama as keessaa hin qabu. Okay. Ali Jimmaa dallaalaa fi maafuu? Dallaalee awwalaaf Hussein Maabaraa ila dalaguu ture. Amma garuu Hussein Maabaraa irraa kibeetiif waa hunda qaba jechuudha. Hiif dalagachuu jira. Takkitti maa waa gaafadha. Takkitti. Ayyee. Gaafadha. Isa kana waggaa sadduudhaanis beekaa inni kun Hussein Maabaraa jala dalagamoo Nuuraddiin jala dalagaa ture. Seemmoo. Ali Jimmaa Nuuraddiin jala dalaganatti fakkaate inni waggaa sadii dura gaa yoo isa bira dalagee isa bira deebiin beekne. Wala wanni inni dalagu bar rasmiidhaan wala wanni inni dalagu ture rasmiidhaan yaani hawaalaa qaxxitaa deemtu tana gartee tana dalagu ture na fakkaate. Taajuu Umaree ni beektaati gifti. Taajuu Umaree nama jedhamu ni beektaa? Taajuu Umaree ni beektaati takkitti Taajuu Umaree. Kabucaa kanarraa isaatu hawaalaan irraa buuse deeman taasise ni hin beekee. Taajuu Umaree. Haalaa muddin. Okay. Amma jara kana keessa eenyu argachuu dandeenya? Taajuu Umareeti moo Ali Jimmaa kana eenyu kun namni amma sa'aatii kanatti? Sa'aatii kana namni kun Hussein Maabaraa fi Ali Jimmaa kun mana tokko keessa jiran ammaan tana. Namni inni bira jiru Hussein Maabaraati mi? Amma Ali Jimmaa amma Hussein Maabaraati gubaa bucaa baasuu feetan. Okay. Amma mana tokko keessa jiran Hussein Maabaraa fi Ali Jimmaa kun bakka takka jiran dabbal. Okay. Ani immoo isiniifin hima naga dimbuusina tiktaaka inni isaanii kan isaan dhufanii siifin hima kaawwala tokkummaa juusan kan Nuuraddiini isinii gad darbe malee kan Nuuraddiin juusun garuu isaa miti. Okay, cuma nara baddu tokkummaa sanitti. Tokkummaadha Okay, tokkummaadha deebisa abdi tokkummaa deebisan deebisa. Tokkummaa yoo sirrii jiraate kana barreessi. Tokkummaan edaa sun fooloo kuma meeqa qabana fakkaate kammaa kun fooloo 200 qaba haaree maqaa sana. Rakkoon qabu tiraan isin ilaalaa dubbifne ilaalaa. Asli dubbiin deemtee
dubbiin deemtee Hussein Maabara irraan fagaattu abbaan waan kana Itiraadii seetu Hussein Maabaraa bari ilaali maddummaan guddoon Hussein Maabaraati ba. Eenyuun duraa gabbuusa? Eenyuun duraa gabbuusa? Harkeetiin jira? Okay, Abeetiin jira isayye? Alamuddin duraa buusi rakkoon qabu. Odaan kun Ayyaa nama keenya gaatumaan duratti kaadhaa si deebisna. Sinaa dura kan bu'aaris jiraata. Rakkoon qabu. Ta'i ati abbaa dhimmaatti ta'i rakkoon qabu alamuddin ni deebita tokkummaa naagalcha kanaa miinni naagalcha. Naagalcha. Ayyee isatti ergeetiin jira yoo kan qabatu taate itti ergeetiin jira nuuraddee. Tokkummaan ammoo isa natti hin fakkaanne. Qoy ni dubbifnee adda baafannaa qoy. Dubbifnee adda baafannaa obsaa. Nuuraddiin. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam Nuuraddiin yaati. No, alis nama mata jiru nama isin kana hunda beeku nama takkitti Mee viidiyoo bane kutaa tokkummaa viidiyoo nu bane mee. Waan isin taasoo jirtu tana hunda beeku. Ayya tokkummaa viidiyoo nu bane kutaa. Viidiyoo nu bane doggi takka. Yaada keeti. Alatti daloo. Nama jira fakkaatti. Tokkummaa viidiyoo bane mee. Maal jette? Mee viidiyoo bane kutaa. Ayyee viidiyoo diya barbaadde? Yaa si argeeti wajjaa soina anda bal. Ayyee. Okay. Dukkana keessa bilas jira gaa ifaan itti. Goota kun. Lakki numaa bareedaa lakki kabaja qabdaa sun seene nama kabaja. Akkin jee? Okay qoy gaanaas qoy si gaafa dhabaa bakiyya. Kabajaan hin qaba. Okay. Fayyaadee. Okay qoy si gaafa dhanaaf su kutaa. Waan tibsete. Ifaa bilbila biraan ibsata. Wallahi ifaan hin jiru dukkana keessa taa'u jira. Okay. Dukkana keessa taa'u jirta qoy walitti. Tokkummaa kiyya waan maqaa kana fitu guifaa guddisi baatu guddisi foolatti deebisi si mul'isa jawwaal maqaa guddifadhu. Na ol deebisa isa. Ayyee. Bakka ni mul'ata amma. Okay rakkoon qabu ta'i normaal. Okay. Ati Hussein Maabaraa ni beektaa? Ni mul'ata Hussein. Tokkummaa Hussein Maabaraa ni beektaa? Mul'ata? Ni mul'ata Hussein Maabaraa ni beektaa tokkummaa? Yaa ni mul'ata amma. Hussein Maabaraa hin beekee. Ayyee fayyaadee ati eessi jirtu amma saatii kanatti? Ani bakki nan jiru Rafat bakka jaamuun jira. Okay. Ali Jimmaa nama jedhamu ni beektaa? Abbaa suuraa kanaa? Ali Jimmaa ni beekaa. Hunda isaanii ni beekaa boo ni beekaa garuu haqarraas walii ka'uun sirrii miti amma takkitti alaa taasirraa soitu tun haqa namaa nyaachaa turte ififuu maallaqa rukaabaa nyaachaa turte namarraa buusaa turte. Takkitti mee Namni hojjaa seetii tokkollee jobani takkitti. nagaa qabu hin jiru ol beesirraa wanni jechaa ture jiru jechuudha. Baatii meeqa dalee? Baatii meeqa Viidiyoo bane takkitti hojjaa seetii. Tokkummaa wal beekaa. Qoy si halaalu hojjaa seetii. Namni akka dubbatina isa lama malee. Dabbal. Tokkummaa dubbadhu. Dabbal ani sattuudha. Ani sattuudha. Ayyee. Takkitti ni sattuudha. Dhaggeeffadhu. Ammoo namni nama miidhaa isin amma deengadda jaarsaan adda baanii haatee kutte. Okay. Jaarsa kana osoo inni dalagaa kana dalagu osoo beektuu dhuftee adda baanii kutte. Akkasii lammaffaa immoo Hussein Maabaraa dhaabadhu an dubbii yeroo naa kan namti saddeetiin gabboo Isa dhaggeeffannaa takkitti isa dhaggeeffannaa dubbatu. waan gaarii jettanii namni miidhamaa jira namni